Aanaan Kiraamoo aanota godina Wallagga Bahaa keessaa tokko yoo taatu haleellaa hidhattoota Amaaraa fi humnoota faannootiin aanota hedduu miidhaman keessatti argamti. Haleellaa tibbana godinichatti godhamaa jiruun aanaalee Kiraamoo, Ebantuu, Giddaa Ayyaanaa, Angar Guutee fi magaalaa Guutee keessatti lubbuun namaa darbaa jiraachuus maddeen keenya maniitii jiru. Ragaa waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa kaleessa galgala toora fuula Facebook isaa irratti baaseen jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa Kiraamoo fi magaalaa Kiraamoo guutumaan guututti haleellaa humnoota faannootiin buqqaafamaniitii jiru. Gandoota aanaa Kiraamoo 23 keessaa gandoonni 19 magaalaa Kiraamoo dabalachuun guutumaan guututti humnoota weerartuu kanaan qabamaniitii jiru. Humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa biroon waajjiraalee mootummaa goboo manneenii fi qabeenya jiraattotaa barbadeessuu fi saamuun lubbuu hawaasaa nagaas galaafachaa jiraachuun maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii himaniitii jiru. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa fuula Facebook isaatiin akka beeksisetti dhalattoonni Oromoo gandoota aanichaa 19 keessaa guutumaan guututti buqqaan kunneen magaalaa Ayyaanaa keessa qubsiifamuun baay'inni hawaasaa humna magaalaa Ayyaanaa ol ta'eetii jira. Haleellaan tibba kana raawwatamaa jiru kun kana dura bifa mul'atee hin beeknee fi haala suukaneessaa ta'een uummata aanaa Kiraamoo miidhaa jiraachuu maddeen OMN guyyuu ibsaa turaniitii jiru. Uummata magaalaa Ayyaanaatitti baqatee jiru kanaafis kureen ijaaramuun iddoo qubannaa yeroo manneen barnootaa dhaabbilee amantaa fi waajjiraalee mootummaa keessa qubsiisuun tajaajilli yeroo kennamaa fi kan jiru ta'uu waajjirichi eere. Baay'inni uummata gara magaalaa Ayyaanaatti baqataa jiru ammas dabalaa jiraachuu himameetii jira. Qaamni dhimmi ilaaluu kamiyyuu furmaata atantamaa akka kennuuf garaagartummaa tokko malee qindoominaan gumaacha lammii isaa irraa eeggamu akka taasisus waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa waamicha taasiseetii jira. Odeeffannoo walqabateen aanaa Angar Guutee magaalaa Guutee keessattis har'a ganamarraa eegaloon humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'uun haleellaa raawwachaa jiran kun dhukaasa banuun lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi humnoonni mootummaallee miidhamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii maniitii jiru. Gabaasa hanga ammaatti qabnuun poolisiin humna addaa Oromiyaa fi qaamoleen nageenyaa duulli qindaa'aa kun humna isaanii ol waan ta'eef hawaasni akka baqatuuf waamicha taasisaniitii jiru. Salaalee aanaa warra jaarsootti haleellaa diroonii mootummaan raawwatee lubbuun namoota nagaa 100 olii darbuun himame. Haleellaan kun aanaa warra jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u namoota ajjeefaman malee kan madaa'an hedduunis jiraachuu odeeffanneerra. Jiraattonni aanicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbisee akka himanitti qabatamatti lakkoofsi namoota duguugamanii beekamuu baatullee namoonni dhuman 100 olitti tilmaamamuu jedhu. Haleellaa xiyyaara nammaleessa kanaan maatii tokko keessa obboleeyyan lama jalqabee hanga 6tti akka ajjeefamantu himame. Jiraatan naannicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbise tokko akka ibsetti haleellaan kun guyyaa kaleessaa aanaa warra jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa jedhamutti kan raawwatame. Haleellaa xiyyaaraa nammaleessaa kanaan namoonni iddoo boo'ichaatii galaa jiranii fi barattoonni mana barumsaatii galaa jiranilleen akka ajjeefaman ibsameera. Hayyee godina Shawaa Kaabaa naannoo jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa iddoo jedhamutti haleellaa diinootiin kaleessa raawwatamee ture. Isa keessatti namoota boo'ichaa galan fi ijoollee mana barumsaa irraa galaa jirullee waraana saniin rukutamanii wareegamanii jiru namoonni. Haleellaa diinootiin jaarsolii fa'aa namoota fiiganillee dhaqqabuu dandeenye jaarsolii fi jaartii barattoota illee akkasuma kan yeroo sana yeroo diinoon kun rukutu namoonni boo'icha irraa gala walitti qabamanii gaddanii walitti qabee rukutee. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa jaarsoliin umriin fagaatan hawwanii fi daa'imman hedduun jiraachuus odeeffanneerra. Haleellaa kana booda jiraattonni baadiyyaarraa gara magaalaa Tulluu Milkiitti kan baqatan ta'uu eeranii haalli naannicha jiru baay'ee ulfaataa ta'uu dubbatu. Haleellaa diroonii kana duras bifa garaagaraatiin aanaalee godina Shawaa Kaabaa garaagaraa keessatti qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeechaan raawwatamaa ture kan jedhan maddeen namoonni ajjeefamanii gataman danuun reeffi isaanii kararraa mul'achaa akka jiru himan. Jiraatan aanicharraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laatem akka ibsutti namoota ajjeefaman reeffi hin kennamu. Reeffi namaa guyyoota muraasa erga ala bulee boodamu fuulli hin beeksisu. Nama ajjeefame adda baafatanii awwaallachuun rakkisaa ta'eera jedha. Haa ta'u malee ajjeefamuu sana caala iyyuu namoonni fuulli isaaniillee adda hin bahu ajjeefamanii yookaan reeffi hin kennamu yookaan immoo fuulli isaaniillee yeroo sana akka hin dhagahama. Namoonni darbe keessallee gabaa keessatti namoonni guramanii ajjeefamanii fuulli isaanii ammallee akka wallaalame boqoqanii jechuudha. Namni reeffi darbe tokkoof eeggamee kaampii isaanii keessatti ajjeefamuu beekna malee fuulli isaa eenyummaa isaa eenyu akka ta'ellee hin beeknu. Maayiratti maddeen naannicharraa yaada kennan ajjeechaan mootummaan biltsiginnaa qabata waraana bilisummaa Oromootiin raawwachaa jiru jireenya hawaasa nagayaa booresseeraa jedhan.
kanaaf xiyyeeffannoon mootummaa hidhattoota osoo hin taane godinaalee shawaa kaabaa shawaa bahaa shawaa lixaa kibba oromiyaa booranaa fi gujii dabalatee kutaalee oromiyaa garaagaraatti haleellaa hawaasa nagayaa irratti fuulleffate raawwachuun duula duguggaa sanyii oromoo irratti raawwatamaa akka jirutti fudhannaa jedhan namoonni haleellaa kanaan madaa'anis baay'eedha kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN ajjechaa suukanneessaa kana booda mootummaan naannicharraa niitoorkii balleessuun odeeffannoo ukkaamsaa jira jedhu niitoorkiin babbadee deebi'aa waan tureef mootummaan ammas niitoorkii balleessuun ajjechaa wal fakkaataa raawwachuu danda'a sodaa jedhu qabna kanaaf uummanni oromoo haala garas jiru hordofuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Noorweey magaalaa Oslo fi naannoo isii jiraatu ajjechaa xiyyaara nammaleessa fi waraana lafootiin Oromiyaa keessa raawwatamaa jiru balaaleffate. Haala Oromiyaa waytii ammaa keessatti argamtu kan ibsuu fi akkasumas yaada furmaataa ta'uu malu kan of keessatti qabate xalayaa hawaasa Oromoo Oslootiin qophaa'e paarlamaa fi waajjira ministeera haajaa alaa Noorweeyittis galchanii jiru. Rakkoon siyaasaa fi haalli ulfaataan amma biyyattii mudataa jiru akkasumas waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii nagaa qofaan furmaata argataa jedhan hirmaattonni hiriiraa biyya Noorweey magaalaa Oslo fi naannoo isii jiraatan. Hawaasni Oromoo magaalaa Oslo fi naannoo isii jiraatu hiriira balaaleffannaa guyyaa kaleessaa baheen ajjechaa diroonii fi gareen faannoo deeggarsa mootummaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru cimsanii balaaleffatanii jiru. Lolli cimaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu mootummoota idil addunyaafis yaamicha taasisanii jiru. Hiriira kana irrattis dhaadannoowwan adda addaa dhageessifamanii jiru. Ajjechaan lammiilee nagaa furmaata fiduu hin danda'u. Haleellaan diroonii saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba. Abiyyi Ahmed uummata Oromoo bakka hin bu'u. mootummoonni idil addunyaa akka mootummaan Itoophiyaa waltajjii marii nagayaatiif karra saaqu dirqamsiisuu qabu kanneen jedhan isaan ijoodha. Dhaadannooleen kunis kan dhageessifaman paarlamaa mootummaa Noorweey fuulduratti ta'uu koreen qindeessituu dhiilichaa himanii jiru. Itti fufuudhaanis waajjira ministeera haajaa alaa Noorweey duratti dhaamsa isaanii dabarfachuu dabalatee haala Oromiyaan waytii ammaa keessatti argamtu akkasumas yaada furmaataa ta'uu malu kan of keessatti qabate xalayaa hawaasa Oromoo Oslootiin qophaa'e paarlamaa fi waajjira ministeera haajaa alaatti galchanii jiru. Paarlamaa Noorweey irraa xalayaa hawaasaa kan fuudhan bakka bu'aa paartii SV Loon Segbolovas yommuu ta'an ministeera haajaa alaatti immoo kan bakka buutota hawaasaa simatanii haasofsiisan Elizaabeet Schwabe Hansen Director dhimma gaanfa Afrikaa turaniim. Aangoonni lamaanuu waa'een nagaa biyya Itoophiyaa kan isaan yaaddeessu ta'uu tuqanii dhimma kana ilaalchisee hawaasa Oromoo Oslo waliin yeroo bal'aa fudhatanii akka waliin hojjechuu fedhan ibsanii jiru. Bakka buutonni hawaasa Osloos jaarraa 21ffaa keessa nagaan kan bu'uu danda'u maree qofaan waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa gadi taa'ee rakkoo jiru mareedhaan fixachuu akka qabu ibsanii akkuma rakkoo kaaba Itoophiyaa mariin hiikuuf hojjechaa jiru rakkoo Oromiyaas mariin fixachuu akka qabu jala muranii jiru. mootummaan Itoophiyaa gara marii nagaatti akka dhufuufis mootummaa Noorweey dabalatee hawaasni addunyaa dhiibbaa akka godhuuf waamicha dabarsanii jiru. Hirmaattota hiriirichaa keessaa artist Haayiluu Kitaaba Afaan hiriiricha irratti argamuun faaruu qabsootiin hawaasa dabalanii jiru. Qarqara galaanaarra qubsiifamanii waggaa tokkoo fi ji'a torbaa oliif dararaa adda addaa keessummeessaa kan jiran baqattoonni Oromoo yeroo ammaa sharaan yookaan iddoon ciisichaa keessa jiraachaa turre ibiddaan nurratti gubatee lubbuun namoota 5 dabree jiraa jiru. Kanneen Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada laatan ibiddi sadaasa 30 bara 2022 qarqara galaanaa adan iddoo baqattoonni magaalaa sanaarraa buqqaafaman qubsiifamanitti qabsiifame lubbuu namoota dabarsuun alatti manneen 400 gahan barbadeessuu himani. Manneen gubatan kanneen keessatti meeshaaleen garagaraa uffataalee midhaan nyaataa fi kanneen biroo keessatti barbadeeffamuu himaniiti jiru. Namoota lubbuun dabran malee daa'imman dabalatee namoonni miidhaman hedduun jiraachuu himanii isaan kunneen mana yaalaa geeffamanii wal'aanamaa jiraachuu dubbatu. Nuti baqattoota Oromoo agartee murriqee mana hidhaa jawaazaa sanaa keessatti irraa hafe keessaa isaan san jechuudha. Walii hedduu ulfaatu uumamaa ture. Haalli kana kan dalage immoo waliigaltee mootummaa fi UNHCR jechuudha. Uummattoota askara kan bitanii haala kanaan askara nu gubee jechuudha. Shurxaa biyyattii tanaattu nu gubee. Namni illee kanarraa du'ee nama 5 gubatee achi keessatti gubatanii dhumanii jiranii kun lubbuun bahee jira. Balaa kana kan uume qaamota nageenyaa biyyattii ta'us himaniiti jiru. Ta'us garuu waajjirri dhimma godaantota addunyaa UNHCR garas jiru sarbama mirga namoomaa nurra gahaa jiruuf dirmannaa nuuf taasisaa hin jiru jechuun komataniiti jiru.